Ayyaana kana ayyaana waggaa dhibbaffaa kan kabajaa jirru akkamittiin kabajaa jirtu? Baay'ee namatti tola baay'ee dhugaa kana jedha kan hin jedhamne warri kaanii kana argine nuyi garuu kan arginetti ga'uu keenya baay'ee waaqayyoon galateeffanna. Amma utuu amma onosumos nasiib isin dhagaateeti jaalala keessan ibsaa fiituu isin jennee akkamittiin ibsitu onosumos nasiib ibsaa? Kana jennee dhugaa jaalala kana jennee ibsuuf hin dandeenyu. Maaliif baay'ee sababii isaan itti qabsaanii wangeela kana fidanii ittiin ga'aniifitu nummoo iddoo kana geenye akkasittiin waaqa guddaa kana ol kabajaa jirra waan ta'eef jaalala kana jedhee ibsuu waan hin ibsuuf hin qabu. Ayyaana waggaa dhibbaffaadhaan si geessa. Baga walumaan ittiin nu ga'e. Ayyaana kana akkamii kabajaata? Baay'ee dinqiidha. Baay'ee namatti tola. Miira akkamitti dhaga'ame? Maal akka kanaa jedhamuu hin danda'amu maaloo. Baay'ee namatti tola. Kanaatiif waaqayyoon guddaan galateeffannaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u bagattiin nu ga'eenna. Bagattiin si ga'e iski gaaffii tokkoon si gaafadha. Utaa amma onosumos nasiib si dhagaa ta'ee galateeffadhuutu isin jedhanii maal jettaan onosumosiin? Bagattiin si ga'een jedhaan. Isaanis waggaa dhibbaffaa. Bagattiin isin ga'e. Ayyaana waggaa dhibbaffaadha kan kabajaa jirru. Ayyaana kana miira akkamiin kabajaa jirtu? Okay, ayyaana kana gaafa kabajanii iski miira isinitti dhaga'ame ijoolleen kabajaa jiru maanguddoon akka keessanii kabajaa jiru kanaaf miira isinitti dhaga'ame waggaa kana godhaa fi nuuf ibsa. Miira baay'ee nama gammachiisuun kabajaa jirra. Baay'ee nutti tolee baay'ee waaqeffannee baay'ee galateeffannee dhaloota irratti hirmaatee dargaggoonni harmooliin abbootiin irratti hirmaatanii bifa baay'ee bareedaa ta'een kabajachaa jirra. Akkasuma jedhaanis baay'ee namatti tola. Dhaloonni kana dhaga'ee gara fuulduraatti fayyinni isa qaqqabu nanawwaa hawwii godha kun. Baay'ee guddaa waaqayyoon galateeffanna duraan dursinee waaqayyoon galateeffanna waaqayyo isa guyyaa kana umrii nuu laatee jireenya nuu laatee guyyaa kanaan nu ga'e guddisnee waaqayyoon hin galateeffanna kanarratti immoo ayyaana guyyaa har'aa kana baay'ee nutti tolee nuyi warri haadholii kunoo akka kanatti bareennee nutti tolee faarfannee gammanneetu waaqayyoon galateeffachaa irra waaqayyo isa guyyaa har'aa nu kenne galanni isaa. Waaqayyoof galanna ta'u waaqayyoon galateeffannaa guyyaa har'aatti ayyaana kana ayyaana gaarii goonee waaqeffachaa kan jirruu fi baay'ee natti tolee baay'ee gammadaa jirra waaqayyoof galanna ta'u. Isin abbisu utuu amma onosumos isin dhagaateeti jaalala keessan ibsaa fiituun isiniin jedhee onosumosiif akkamitti ibsitume? Baay'ee si jaallanna baay'ee nama seenaa ta'aa fi ittiin jala. Waaqayyoo bara kee umurii kee dabalee dhalootatti waan ati hojjettu sitti kennutti hin jennatu jiraate. Utuu jiraateera ta'ee onosimos utuu lubbuudhaan jira ta'eeti hojii kee kana itti fuftee wangeelli afaan hundumaan jechoota hundumaanii akka nama bira ga'u goota turtee ittiin jedhatu. Galatoomaa waaqayyo isin abbisu baga keessani. Bagatti sige. Baay'ee baga walumaan keenya hundi keenya. Ayyaana kana ayyaana waggaa dhibbaffaadha kan kabajaa jirru. Miira akkamiin kabajaa jirta? Maaltu si dhaga'ame? Dhugaa dubbachuu fi baay'ee miira addaalaan hin kabajaa jira. Ayyaana waggaa dhibbaffaa jechuun biyya kana keessatti ayyaana salphaa miti. Ayyaana baay'ee ol ka'ee nutti mul'atee jiru waan ta'eef baay'een waaqayyoon galateeffachuu barbaadan. Utuu onosumos amma si dhagaate ittiin galateeffadhu yookiin thank you jedhi jedhee maal jettaan hime? Dhugaa dubbachuuf utuunni ka'ee jecha tokko qofan ittiin dubbachuu barbaada isaanii jecha onesimoos sin jaalladha jecha yeroo baay'eetti dubbachuu barbaada. Eebbifami baga keessa. Eebbifami isaanii. Icho baga keessa. Amiin walumaan. Ayyaana kana akkamiin kabajaata? Ayyaana kana baay'ee gammadee natti toleen kabajaa jira. Miira akkamiin jechuun ayyaana waggaa dhibbaffaadha waan salphaa miti gammachuu guddaa nutti dhaga'amee jira. Mees kaatii miira akkamiidhaan kanatti kabajaa jirtu ayyaana kana? Miira addaatu nutti dhaga'amee jira maaliif gatii guddaa itti kaffalanii waggoota baay'een aan dura wangeela kana nu biraan ga'anii nun immoo waaqayyo guyyaa haaraa akkasii nuuf kennee guyyaa milkii akkasii nuuf kennee guyyaa dhibbaffaa geenye waaqeffachuu keenyatti kabajachuu keenyatti baay'ee gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Baay'ee galatoomi. Abre ayyaana kana akkamii kabajaa? Baay'ee gammadee natti toleen kabajaa jira. Si miira akkamii amma waggaa dhibbaffaadha kan geenye miira akkamii keessa jirtame amma? Kuni waaqayyoof galatu waan na galateeffachiisu keessaa isa guddaa carraama ayyaana waggaa dhibbaffaa dhaladhee arguu kootti guddaa waaqayyoon hin galateeffadha natti tola dhugaa. Galatoomi baga keessa. Ameen baga wajjin geenye isaa. Keessani. Baga keessani. Baga waliin geenye. Baga keessani. Baga waliin geenye. Ayyaana kana akkamiin kabajaa jirtu? Ayyaanni kun baay'ee nutti toleera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota isaa yeroo inni fayyisuu isaa bal'aa kana arginu kana baay'ee namatti tola. Isinaaf? Baay'ee nutti toleera.
Fayyisaa ta'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baay'ee jaallannee baay'ee kabajneerra. Ayyaana waggaa 100ffaadha kan kabajaa jirru. Isin immoo iski utaamame Onesimoos Nasiib isin nagaa ta'ee galateeffadhaanitu isin hin jenne akkamiin galateeffattu maal jettuun? Gammachuu guddaan nutti dhaga'amaa ilillee guddaadhaan galateeffannaa. Egaa gammachuun keessa namaatiin kan inni mul'atu irra caalaa immoo harka keenya walitti rukutannee fuula keenya gammachiisnee Waaqayyoon galateeffannaa. Isinis immoo bakka hojii kanaan si ga'ee ittiin jenna jechuudha. Ameen isinis walumaan geenye waggaa 200ffaanis nu ga'een galatooma. Bagatiin isin ga'e. Baga keessanii. Baga wajjin keenya. Ayyaana waggaa 100ffaadha kan kabajaa jirru. Ayyaana kana akkamittiin kabajaa jirtu? Baay'ee namatti tola. Waaqayyoo guddaa galateeffannaa nus kanarraa carraa kanarraa hirmaachuu ta'uu keenyaa fi maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Utaa amma Onesimoos Nasiib isin nagaa ta'e jaalala keessan ibsaa fiituun isiniin jedhee maal jettan ibsitu jaalala keessan Onesimoosiif? Waa kana jedhameen himamuun baay'ee ulfaataadha. Jaalala keessaayyuu jaalalaa ol ta'ee argama. Garuu hamma namaatti ol fuudhee manbaadha jedhee yaada. Bagatiin isin ga'ee irra deebiidhaan. Baguma carraa kana si kenneen jedhaan. Ayyee galatoomaa eebbifamaa. Eessis daraas. Ameen waqtiin keenya. Ayyaana waggaa 100ffaadha kan kabajaa jirru. Ayyaana kana gaafa kabajanii miira akkamitti isinitti dhaga'amaa jira? An jechaan illee dubbadhee ibsuu hin danda'u miira natti dhaga'amaa jiru. Baay'ee gammadeen jira. Bagatiin isin ga'e. Ameen baga jumaan nu ga'e. Baga keessan isinis. Ayyaana waggaa 100ffaadha kan kabajaa jirru. Mee miira akkamii keessa taatanii kan isin kabajaa jirtan ayyaana kana? Miira baay'ee dinqiif ajaa'iba. Isinitti maal isinitti dhaga'ame ayyaana kana? Baay'ee nutti tole baay'ee gammannee Waaqayyoon galateeffataa jirra. Bagatiin isin ga'e. Mee amma utuu Onesimoos Nasiib isin dhagaate galatoomii jedhaanii waan isiniin jedhee akkamittiin ibsitu mee si yaada? Ergaatu himaaf isinii jedhe. Onesimoosiin akkuma nama tokkotti teenkiyuu jenna hojii Waaqayyoo waan ta'eef galata guddaa gonfoo guddaa Waaqayyoo irraa argata jennee yaadna. Isinoo? Baay'ee gammachuudhaan ililleedhaan galateeffata. Eebbifama isinoo maal jettu Onesimoos Nasiib utuu amma isin dhagaate dhaamsa qabdaniif? Utuu dhagaate baay'ee natti tola ture. Egaa garuu inni isa erge Waaqayyo Yesuus Kiristoos dhagaa wanta jiruuf argaa wanta jiruu fi karaa isaan argadheen. Eebbifamaa baga keessanii. Galatoomaa. Bagatii isin ga'e. Baga wajjin hin geenye. Ayyaana kana akkamittiin kabajaa? Ayyaana kun baay'ee namatti tola. Egaa guyyaan kun guyyaa salphaamni nuufis taanaan kiristaanotaas taanaan lammii Itoophiyaa irra jiran hundumaa fi guyyaa seena qabeessadha. Guyyaan kun anaa fi guyyaa haaraadha. Gammachuu guddaadhaan kabajaa jirta? Gammachuu guddaadhaan kabajaa jirta. Utaa ammas kee Onesimoos Nasiib si dhagaateeti jaalala kee ibsituu jedhamee akkamittiin ibsitaaf Onesimoos Nasiibira? Jechaan ittiin ibsuun qabu Onesimoos jechuun nama yaraamini. Onesimoos Nasiib jechuun nama afaan Oromoo mala afaan Ingiliffaa taanaan afaan Amaariffaa taanaan gara afaan Oromootti hiikuudhaan saba kana galagaleedha. Jecha ittiin ibsuun qabu. Innaa kanan ittiin ibsu baqa Waaqayyoo jannatatti sana waan biraa wanta jedhee ibsuun qabu.